ዶክተር ዲያቆን ናሄሜ ፈይሳ የወልዳ ቁልቁሎታ ዋና ሰብሳቢ እንዲሁም የዚህ ታላቅ ጉባኤ አባላት የሆናችሁ ሚሴንሰ ወልዳ ከና ከንታተን ሁንዱም ትኬሰኑ አከሱመስ ልወን ሆገንቶን ከዋላፊ መና አመንታ አደዳ ከንታተን አቦቲን አመንታ አከሱመስ መንጉዶን ጋዲሰ ብያ ከንታተን አከሱመሌ ሚሴንሰ ወልዳ ከና ከንታተን ሃርሞሊን አቦቲን ዳኢመን መቃ ዋቀዮቲን አከም የሆነ ጌሰኒ አከም ቱርተኒ አከም የሆነ ጌሰኒ ገለተ ዋቀዮ ጀኔ መቃሳ አከዋመኑ ከኑፍ ኤየሚ ከሌሰ ከንቱሬ ሐራሌ ከንጅሩ ቦሪስ ከንጅራቱ tokkummaansa sadummaasa osoo walitti hin qabiin sadummaansa tokkummaasa osoo hin faallessiin kaleessa tokkummaa fi sadummaan galateeffamaa sadaffeeffamaa faarfatamaa kan ture har'as tokkummaa fi sadummaan kan galateeffamu kan faarfatamu kan sadaffeeffamu borillee akkasuma yeroon osoo hin murtaa'in baraa hanga baraatti galateeffamaa fi sadaffeeffamaa kan jiraatu waaqni abbootii keenyaa waaqa keenya uumaa keenya kan ta'e fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos maqaansaa baraa hanga baraatti kan galatoomee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Akkasumallee gaddaa gara gammachuu dukkanaa gara dhifaa du'aa gara jireenyaa si'ooltii gara jannataatti kan ittiin hin ceene fayyina addunyaatiif sababa kan taatu aadannoo qulqullootaa kan taate raajii raajotaa kan jedhamtu haati keenya qulqulleettii dubroo maariyaam maqaan ishee kan galatoomee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasumallee qulqulloonni maqaa isaatiin raajii adda addaa kan hojjechaa turan wareegamtoonni akkasumas dadhabne osoo hin jedhin galanni sooranni galata ta'ee fi maqaa isaa baraa hanga baraatti waamaa kan jiraatan ergamoonni qulqulloonni wareegamtoonni akkasumallee ergamoonni samii har'as boris maqaan isaanii kan galatoomee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Wasadqanii taaga'izakkamu dhugaan bilisa simbaastii dhugaanis bilisa simbaastii fedhaaf jaalala waaqayyoo yoo ta'e jecha amma kaasne kana yeroo muraasa keessatti waliin kan ilaallu waliin kan hubannu waliin kan barannu ta'a. Barsiisaan eenyudha? Barsiisaan waaqayyoodha, ilma namaa barataadha. Gorsaan waaqayyoodha, ilma namaa gorfamaadha. Kadhatamaan waaqayyoodha, ilma namaa garuu kadhataadha. Kan kennu waaqayyoodha, ilma namaa kan fudhatudha jechuudha. Kanaafuu fedhaaf jaalala waaqayyoo yoo ta'e jecha amma kaasne kana waliin kan ilaallu waliin kan barannu waliin kan hubannu ta'a jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya abbootirra bulee kan fagaate isaaniif kan dhiyeesse kan ifa hin taane ifa isaaniif kan taasise waaqni abbootii keenyaa nullee nu gidduutti argamee sagalee isaa laphee keenya irratti akka nuuf bocu sagalee isaa akka nu barsiisu akka nu gorfatu fedhaaf jaalala isaa haa ta'u. Jecha kana kan argannu wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 gubbaa kaasnee yommuu ilaallu jecha kana ni argannaa jechuudha. Jechichis akkana jedha wasadqanii taaga'izakkamu dhugaanis bilisa simbaastii kan jedhudha jechuudha. Maqaasaaf ulfinnii fi galanni haa ta'uti dhumaa samiif lafaa kan ta'e jaalala ilma namaatiif jedhee samiirraa kan bu'e dallaaloonii keessatti kan dhalate ፍቅረ ሰሃቦ ለወልደ ኃያል መንበሩ ወአብጾስ ከለሞት ብለው ሊቃውንት እንደተናገሩለት ሀዮኒ መን አመንታ ጃለል ilma waaqayyoo samiirraa harkistee gadhisa buustee kana qofaa miti dallaaloonii keessatti akka inni dhalatu isa taasistee jirti. Kana qofaa miti lubbuusaa foonsaa qaamasaa dhiigasaa lolaasee ilma namaa akka inni fayyisu taasistee jirti jedhanii hayyoonni mana amantaa akkuma dubbatan jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos qaama lamarraa qaama tokko amala lamarraa amala tokko ta'ee sagalee gammachuu yeroo barsiisutti sagalee gammachuu yeroo dhageessisutti wangeela jechuudha. Wangeela jechuun gammachuu kan nama gammachiisu jechuudha.
kan nama gammachiisu kan namatti tolu jechuudha. Maaliif Addaam akka fayye, ilmi Waaqayyoo akka muudame, diiyaabiloos akka barbadaa'e, duuni foonii fi duuni lubbuu akka inni bade gadi fageenyaan waan nutti calaqqisiisuuf, gadi fageenyaan waan nutti himuuf, gadi fageenyaan waan nu barsiisuuf wangeela jechuun sagalee gammachuu jechuudhaan jedhu abbootiin yeroo nutti himan jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos sagalee jireenyaa wangeela yeroo barsiisutti maal jedhee watsanii taaga'ezakkumuu dhugaan bilisa simbaastii gubbaarraa kaanee yommuu ilaallu ለእመነ በርክሙ በቃሌ አርዳኤ አንትሙ በአማን እስን በሩምሰኮቲን ሙርቶፍተኒ ዮጅራተን በሩምሰኮ በረተኒ ቀየበተኒ ግድራስን ረገው ሁንዱመዩ ደንደመተኒ ዮጅራተን ኡጉመ እስን በርቶተ ኮቲ ጀደ ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀቹዳ ደርቤ ገጀላት yomu እላሉ ማል ጀደ ወተአምር ዋለ ጽድቅ አከነታናን እስን ኡጋን ቤክቱ ወጽድቅኒ ታገዘክሙ ዱጋንስ ሞ ብልሰ ሲምባስቲ ጀዴት ከንዱበት የጀቹዳ ጉያ በሩንሰ ከነበርሲሱት ጉያ ሰገሌ ከነደጌስሱት ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ namoonni hedduun sagalee kana dhaga'uun itti amananii turani. Abbaan akka isa erge, innis abbaa biraa akka ergame, abbaa wajjiniin tokkummaa jireenyaa akka qabu, abbaa wajjiniin aangoonsaa tokko akka ta'e namoonni amanan hedduutu turani guyyaa kana jechuudha. Kiristoos maal jedheeni dhuguma natti amantanii hanga dhumaatti cimtanii dhaabbattu taanaan isin dhugaa ni beektu, dhugaanis immoo bilisa sin baasti. Egaa yaa maatii Waaqayyoo namni dhugaa qabatee kufellee hin ka'a. Namni dhugaadhaan deemu itti dukkanaa'us hin bari'aafi. Namni dhugaadhaan deemu beela'us beeluu ni ba'a, dheebotus dheebuu ni ba'a jechuudha. Haa ta'u malee dhugaa jechuun maal jechuudha? Dhugaa jechuun Kiristoos jechuudha. Dhugaa jechuun amantaa jechuudha. Dhugaa jechuun cuuphaa jechuudha. Dhugaa jechuun jaalala jechuudha. Dhugaa jechuun tokkummaa jechuudha. Gooftaan keenya, fayyisaan keenya, uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos maqaasaatiif ulfinni galanni haa ta'uuti waa'ee dhugaa gaafatamee ture gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 irraa kaasnee yommuu ilaallu Kiristoos dhugaa waan dubbateef gaafa dhugaa dubbattan diinonni keessan ni baay'atu. Gaafa dhugaa dubbattan gufuun sin fuuldura tuulamaa jechuudha. Gaafa dhugaa dubbattan nama qofaa miti bineensonni illee sin irratti ka'u. Maaliif? dhugaa waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee garuu dhugaa awwaaluun hin danda'amu. Ayuudonni dhugaa awwaalanii halkan sadiif guyyaa sadii guutu boolla keessa tursiisanii turan. Garuu dhugaan awwaalamee hin hafne kan nama gammachiisu tokko jechuudha. Dhugaan gaafa guyyaa sadaffaa halkan sadii fi guyyaa sadii boolla keessa edda bulee ka'e boolla naabanaa kafana narraa hiikaa osoo hin jedhin aangoo isaatiin injifatee ka'ee jira jechuudha. Kanaafuu namni dhugaa dubbatu yoomiyyuu taanaan hin qaana'u. Namni dhugaa dubbatu yoomiyyuu taanaan hin salphatu. Namni dhugaa dubbatu yoomiyyuu taanaan hooma tokko wanti isa rakkisu hin jiru. Yeroodhaaf kan isa dhiphisan, yeroodhaaf kan isa qaanessuudhaaf yaalii guddaa kan taasisan jiraachuu danda'u. Kitaaba Izraa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasni yommuu ilaallu seenaa tokko arganna. Seenaan kun mana mooticha Daariyoos jedhamu keessa kan jiraatan namoota sadiitu jira. Namoota sadan kana keessaa tokkichi Zarubaabel jedhama. Jarreen kun lamaan bakka mootiin hin jirretti, bakka namni hin jirretti wal ta'uun waliin taa'anii yaada tokko burqisiisan. Yaadichi maal kan jedhudha? Yaada qalbii ilma namaa bituu kan danda'u hasoosama haa yaalluuti. Hasoosama mataa keenya burqisiisne, yaada mataa keenya burqisiisne barreessine teessoo mootirra olaa keenyu jedhanii jechuudha jarreen kun. Yaadni isaa barreeffamni isaa mootii fuulduratti namoota hedduu fuulduratti fudhatama kan qabaatu yoo jiraate namni kun mootiitti dhaanee haa taa'u, mootiitiif lammaffaa haa ta'u, kabaja mootiitiin haa kabajamu,
hundumtuu isaatiin kan ba'u kan galu haa ta'u jedhanii wal mari'atanii jechuudha. Yeroo kana namoonni kun namoota sadan kana keessaa tokkichi dhugaatiin ni caalaa, wanta addunyaarra jiru hundumarrayyuu dhugaatii caalaa jedhe. Lammaffaan mootiin ni caalaa jedhe. Caalaa dhugaarra immoo dubartiin ni caalti, dubartiirra garuu dhugaatu caalaa jedhe. Sadaffaan jechuudha. Egaa jarreen kun kan qabsiisan yaanni isaanii akkaataa kanaatiin edda barreeffame booda teessoo mootirra ol kaa'anii jechuudha. Mootiin kun Daariyoos namni jedhamu barreessitanii teessoo korra kan ol keessan koottaa walitti qabamaa jedhee edda labsee booda namoonni beektonni hayyoonni adda addaa dhufanii galma akka guutan taasisee jira jechuudha. Hayyoonni adda addaa dhufanii galma guutanii yeroo kana dabareedhaan ka'aatii yaada keessan ibsadhaa jedheen. Jalqaba irratti kan ka'e dhugaatiin hunda caalaa kan jedhu ka'ee yaada isaa ibsachuu eegalee jechuudha. Akkamittiin wantoota addunyaarra jiran keessaa dhugaatiin caala jechuu barbaadde mee yaada kennuuf calaqqisiisi, yaada kennutti himi yeroo jedhaniini namni kun yaada isaa ibsachuu yeroo eegalu dhugaatiin cimtuudha, nama wal qixxeessiti, hallayyaa kana meedaa dirree fakkeessite namatti argisiisti, sodaataa kana onneetti kennite qaxalee isa fakkeessiti. Egaa akkuma beekamu namni dhuge tokko hunduma wanta danda'u isatti fakkaata. Wallaalaadhas ofiin hin jedhu, nama hundaan of wal qixxeessaa jechuudha. Annaa sababa kanarraan kan ka'e dhugaatiin akkana nama taasisti taanaan, sodaataa qaxalee taasisti taanaan, abbaa qabeenyaa kan hin turre hiyyeessa abbaa qabeenyaa wajjiniin hiriirsite taanaan, of tuulummaa namatti fidde taanaan, sammuu ilma namaa to'achuu dandeessi taanaan wantoota addunyaarra jiran kana keessaa dhugaatiin ni caalaa jedhe namni kun jechuudha. Haa ta'u malee yaadni isaa kun beektotaa fi mootii biratti fudhatama argachuu hin dandeenye. Lammaffaa mootiin ni caalaa kan jedhe ka'ee yaada isaa ibsachuu eegale. Egaa addunyaa kanarra kan jiru ilma namaati. Galaana keessa kan akka qurxummii ni jiru. Wantoota galaana keessa jiran, wantoota dirree irra jiranis ilma namaa bituu ni danda'a, to'achuu ni danda'a. Aangoo ilma namaatii gadi jiru hundumti isaaniiyyuu. Haa ta'u malee mootiin namoota qurxummii bitan kana, namoota bineensota bitan kana, namoota bineeldoota hunda bitan kanaatiin olii ajajni mootii dheerateera jedhanii gabaabsuun hin danda'amu, gabaabbateera jedhanii dheeressuun hin danda'amu. Isma hayyaal qaala nugus. Jechi mootii wanta hunda raawwachuu danda'a. Jechi mootii fannisuu ni danda'a. Jechi mootii hiisisuu ni danda'a. Jechi mootii hiiksisuus ni danda'a. Kanaafuu mootiin akkana hojjechuu danda'u kun hundarra hin caalu jettanii yaaddu jedhe namni kun jechuudha. Haa ta'u malee ammallee yaadna namicha kanaa laphee beektotaa saaquu hin dandeenye. Laphee beektotaa banuu hin dandeenye. Itti aansuudhaan dubartiin wantoota addunyaa kanarra jiran hundumarrayyuu ni caalti kan jedhe yaada isaa ibsachuudhaaf eegale namni kun Zarubaabel jedhama kan sidhibu jechuudha. Egaa carraa barumsaa kana kan naaf kennitan isin na dhagahaa. Wantoota addunyaa kanarra wantoota gurguddoo hedduutu jira. Mootiin ni jira, dhugaatiin ni jira. Haa ta'u malee dhugaatii kana bu'ee dadhabee kan qopheessu eenyudha yeroo jennu dubartiidha. Mootiin eenyurraa argama jenne yeroo qo'annu dubartiirraa argama. Kanaafuu dubartiin wanna akkasii hojjechuu dandeessi taanaan wantoota addunyaarra jiran caaluu hin dandeessu jedhee laphee beektotaa saaqachuu eegale Zarubaabel jechuudha. Kana qofaa osoo hin taane jedhe fagoo deemuun hin barbaachisu. Haati manaa mootii keenyaa Daariyoos karaa bitaa isaa teessee jirti. Haa ta'u malee namni tokko hundumti keenyayyuu mootiidha. Mootii keenya ijaatiin ilaaluu hin dandeenyu. Isheen garuu karaa bitaa isaa teessee akka barbaaddetti isa ajajji. Yoo isheen dallantillee inni ishee sossobaa. Yaa giiftii koo maaliif taate jedhee nyaara fuula ishee ilaalaa. Kanaafuu dubartiin hundumarra ni caalti jedhe Zarubaabel yeroo dubbatu jechuudha. Haa ta'u malee dubartiirra immoo kan caalu maaltu jira? Dhugaan ni caalaa jedhe. Dhumarratti yommuu jecha isaa gudunfu jechuudha. Yaada isaa yeroo xumuru Zarubaabel maal jedhee dhugaan ni caalaa. Yeroo tokko maaltu ta'e seetani? Abbaatu ilma eebbisa. Abbaan kun ilma isaa yeroo eebbisutti yaa ilma koo jedheeni.
abshaalummaa dubartootaa fi humna bishaanii siifaa kennuu jedheen. Yeruma sana atattamummaan boqote. Abbaan kun jechuudha ilma isaa edda gorsee booda edda eebbifatee booda. Namni kun abbaa isaa awwaalee edda deebi'ee booda yaanni abbaan isaa isaa firee kun eebbi abbaan isaa isa eebbise kun waggaa hedduutiif ba'aa ta'ee isa rakkisaa tureeraa jechuudha. Maaliif hubachuu hin dandeenye? Abbaan kiyya akkamittiin abshaala durbootaa siifaa kennu? Abshaala shamarranii siifaa kennu Waaqayyo jedhee akkamittiin na eebbisuu danda'e? Shamarroota irra kan caalan hayyoonni ni jiru, beektonni ni jiru, gootonni ni jiru. Akkamittiin abshaalummaa isaanii siifaa kennu jedhee nan eebbisne? Kanaafuu jedhe namni kun abshaalummaa dubartootaa shamarranii qoradhee bira ga'uun qabaa jedhe. Akkasumas immoo akkamittiin humna bishaanii siifaa kennu naan jedhee na eebbise abbaan kiyyaa. Humna isaaniitiin ajaa'iba adda addaa argisiisuu kan danda'an wantoota hedduu jira. Isaaniin dhiisee akkamittiin humna bishaanii siifaa kennu jedhee namni kun yeroo hedduudhaaf yaadaa ture. Haa ta'u malee guyyoota keessaa guyyaa tokko laga qarqara taa'ee osoo jiruuti bishaan arba guddaa kan gangalchaa baatee yeroo isa bira darbu argee jechuudha. Edaa abbaan kiyya na eebbise malee natti hin dheekkamne nan abaarre. Hufni bishaanii akkasii hufna arbaa mo'achuu kan danda'uudhaayi jedhee namni kun baay'ee itti gammadee jechuudha. Tokko adda baafachuudhaaf isa hafee jira. Innis immoo abshaalummaa dubartootaa jechuudha. Abshaalummaa shamarranii adda baafachuu barbaade namni kun jechuudha. Yeroo kana maal godhee hiriyyaa isaa waamee hiriyyaa isaatiin ani alan taa'aa ati mana keessa seenii. Haadha manaa kiyya wanta gufachiisuu danda'u otoo isheen si ilaaltuuti jala taasisii yookiin duubaatiin osoo isheen si argin duubaatiin tuqii jedhee nama kana gorsee jechuudha. Abbaan manaa kun balbala irra taa'ee jira. Keessummaan keessa taa'ee osoo jiruuti haati manaa oliif gad kaachaa mana keessa yommuu hojii hojjettutti namni kun hiriyyaan isaan kun dubartii kana duubaan osoo isheen hin argin duubaan ishee tuqee jechuudha. Yeroo kana baay'ee rifattee sagalee dhageessiste. Abbaan manaa balbala irra taa'ee jira. Maayinni jedhee yommuu ishee gaafatu meeshaan na harkaatii lafa bu'ee cabee jetteeni. Kanaafuu abshaalummaan dubartootaa hanga asiitti jechuudha. Dubartoonni kan sin dhibu tokko osoo itti yaadiin dubbii bareechanii dubbachuu danda'u, osoo itti yaadiinis immoo sobuu danda'u. Kan isaan fayyadu garuu sobuu osoo hin taane osoo itti yaadiin dubbii bareechanii yaaduun isaan fayyadaa jechuudha. Kanaafuu Zarubaabel dubartiin ni caalti wanta addunyaarra jirurraa. Dubartiin immoo kan caalu dhugaan ni caalaa. Kanaafuu namni dhugaa qabate yoomiyyuu kufee hin kufuudha. Wasadqanii taaga'ezakkamu dhugaan bilisa simbaasti. Yoomiyyuu taanaan dhugaatiin deemaa. Dhugaaf jiraadhaa. Dhugaaf du'aa jedhe gooftaan keenya fayyisaan keenya illee yeroo dubbatu jechuudha. Namoonni hedduun isaanii dhugaan maal akka ta'e hin beekan. Dhugaan garuu Kiristoosidha. Dhugaan mana amantaati. Dhugaan amantaadha. Dhugaan cuuphaadha. Namni cuuphaa cuuphame. Namni dhugaadhaan murtaa'ee jiraatu yoomiyyuu taanaan injifannoon kan isaa ta'aa jechuudha. Mana Waaqayyoo keessa yeroo jiraannu mana isaa keessa yeroo deddeebinu akkamiitiin jiraachuu qabnaadha inni guddaan jechuudha. Egaa isin waamamtanii waggaa 6ffaa lakkoofsisaa jirtu. Hanga ammaatti akkamittiin jiraachaa turtanii gara fuulduraattis akkamittiin akka jiraachuu qabdan asumarratti beekuu qabdu jechuudha. Yoomiyyuu taanaan isiniif bu'uura ta'uu kan qabu dhugaadha. Dhugaa fi sobni waliin arguu jechuudha. Namni dhugaatiin deemu yoomiyyuu bilisoomaadha. Namni dhugaatiin deemu yoomiyyuu qaroomina ni qabaa jechuudha. Abbootiin keenya fakkeenyaatti yeroo ibsan maal jedhu dhugaan hin qallatti malee hin cittu dhugumadha. Dhugaan hin qallata malee hin citu. Dhugaan awwaalamuu danda'a garuu awwaalamee hin hafu. Kiristoos dhugaadhaas niin jedheen jira awwaalamee ture halkan 3 fi guyyaa 3 boolla keessa ture. Garuu boolla naaf saaqaa banaa kafana naafi ka osoo hin jedhin boolla keessaa du'a injifatee ka'ee jira jechuudha. Nuti bartoota saataanaan dhugaatiif du'uu qabna. Dhugaatiif awwaalamuu qabna. Dhugaatiif jiraachuun nurraa eegamaa jechuudha. Mana Waaqayyoo keessa yeroo deddeebinu yeroo hundumaayyuu nuti dhugaa bu'uura godhachuu qabna. Akkana ta'uudhaa baannaan tokkummaan keenya raajii nuuf hojjechuu hin danda'u. Dhugaatiin hin deddeebinu taanaan dhugaa hin qabannu taanaan tokkummaan keenya seenaa nuuf hojjechuu hin danda'u. Hubachuu kan qabdan jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya dhugaa kan keessan taasifadhaa jedheeti kan dubbatee jechuudha. Raajicha Daawit laphee Waaqayyoo kan ta'e Daawit
hafuura qulqulluutiin gaaffii gaafatee ture. Gaaffii gaafatee ture. Faaruu Daawit faaruu 14 lakkoofsa 1 kaastanii yommuu ilaaltan jechuudha. Cuftuu keessatti 15 taasisuu dandeessu. Maal jedhee gaafatee እግዚኦ መኑ የሐድር ውስተ ጽላሎትከ ወመኑ የሐድር እግዚኦ መኑ የሐድር ውስተ ቤትከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ያ ጎፍታ ጀዴን ያ ዱማ ጀዴን መነኬ ኬሰ ጅራችሁ ከንደው ነማ አከሚቲ ኤኙኒ ጀዴ ጋፊ ጋፈቴ ጀቹደ የሮ ከና አፉር ቁልቁሉን የሮ ዴቢሱፊ ማል ጀዴ ዘያሐውር በንጹ ወይ ገብር ጽድቀ asirratti xumuree jira kan sin ajaa'ibu jechuudha. Qulqullinaan kan jiraatu dhugaa kan dubbatu wazaynabib ጽድቀ በልቡ ለጴሳቲን immoo dhugaa kan yaadu dhugaa kan dubbatu inni mana koo keessa jiraachuu danda'a. Kan sin ajaa'ibu Daawit yeroo baay'ee mana Waaqayyoo keessa jiraachuun fedha isaati. Mana Waaqayyoo keessa jiraachuun filachuu qofaa osoo hin taane filatamuudha. Mana Waaqayyoo keessa jiraachuun kabajamuudha. Mana Waaqayyoo keessa jiraachuun eebbifamuudha beekuu kan qabdan jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e waan kana waan beekuuf Daawit kitaaba faarfannaa isaa keessatti bakka baay'eetti akkamittiin mana Waaqayyoo keessa jiraachuun danda'a jedhee irra deddeebi'uudhaan Waaqayyootiin hafuura qulqulluutiin gaafatee jira jechuudha. Hafuurri qulqulluun garuu yeroo deebisuufi maal jedhe zayahaawwir በንጹሕ ወይገብር ጽድቀ dhugaa kan dubbatu dhugaa kan hojjetu qulqullinaan kan jiraatu inni mana koo keessa jiraachuu ni danda'a jedhe. Gadi buunee yommuu ilaallu zayaakabiroomu ለፈራህያን እግዚአብሔር qulqulloota kan kabaju inni mana koo keessa jiraachuu danda'a. Raajota kan kabaju inni mana koo keessa jiraachuu danda'a. Dhugoomtota kan kabaju mana koo keessa jiraachuu danda'a. Wazayyaasa ala azmaajihu maatii isaa kan hin arrabsiisne, abbaa isaa kan hin salphisne, harmee isaa kan hin salphisne, abbaa fi haadha isaa kan kabaju akkuma seera Musee irratti dubbatame jechuudha. Akbar abbaaka wa ummaka abbaa fi haadha kee kabaji jedhamee akkuma dubbatame jechuudha. Kanaafuu namni kana raawwatu mana koo keessa jiraachuu danda'a. Waza ilaqaha walqoo baridee namni araaxaa nama liqeessee haftee irraan fudhanne namni kun mana koo keessa jiraachuu danda'a jedheeti hafuurri qulqulluun kan deebisee jechuudha. Dhugaa qabannee jirraayidha. Inni guddaan dhugaadhaan socho'aa jirraayi. Dhugaadhaan deemaa jirraayi. Dhugaan qallattu sincittu jennee jirra. Somni furdachuu danda'a. Dhugaan tokko qofaa jira beekuu kan qabdan jechuudha. Dhugaan tokko qofaadha. Kanaaf Daawit mana Waaqayyoo keessa jiraachuu nan fedha garuu akkamitti nan jiraadhaa jedhe. Faaruu isaa 26 lakkoofsa 4 irraa kaastan yommuu ilaaltan immoo maal jedha? አሐተስ አልከዎ ለእግዚአብሔር ወኪያ አሐስስ ከመ እኅድር ቤቶ ለእግዚአብሔር አኒ Waaqayyootiin wanta tokko nan kadhadhaa. Innis immoo mana Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Oddoo baay'eetti jechuudha. Tafassaayikuus maybeeluun ቤተ እግዚአብሔር ናሐውር gara mana Waaqayyoo deemna yommuu naan jedhan baay'een gammade miira gammachuu keessan seene jedhee dubbatee jira jechuudha. Kanaafuu mana Waaqayyoo keessa yeroo jiraannu walitti qabamnee tokkoon keenya yaada keenya yommuu walii jijjiirrutti haala kamiitiin jiraachuu qabnaadha. Waltuffiin jiraannaan tokkollee fiixa ba'uu hin dandeenyu. Diinonni keenya karaatti nu hambisu. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan Israa'el beekuu kan qabdan jechuudha. Waaqayyootiin hin gaddisiisne taanaan dhugaa kan jedhame Waaqayyootiin of gidduutti muudanii isa gammachiisaniiru taanaan tokko ta'anii namoota 1,000 deebisuu danda'u. Yihudaa diba zabaanoomu ለጸርከ እድየከ diba zabaanoomu ለጸርከ Yihudaa aangoon kee irreen kee diinota kee irra cimee ni jiraata. Diinonni si injifachuu hin danda'anii dhugaa qabda taanaan jechuudha. Dhugaan qabu taanaan garuu injifachuu hin danda'u. Dhugaan nu barbaachisaa jechuudha. Dhugaa wajjin jiraachuu dandeenya jechuudha. Dhugaan keenya immoo Kiristoos inni jalqabaan Waaqayyoodha jechuudha. Dhugaan keenya amantaadha jechuudha. Lallabuu kan qabnu amantaadha. Du'uu kan qabnu amantaafi malee faayidaa biyya lafaafi miti. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos isin dhugaa qabdu taanaan dhugaan garbummaa jalaa sin baasti. Dhugaa qabdu taanaan dhugaan bilisummaa sinitti haguugdii jedheeti kan dubbate jechuudha. Inni guddaan dhugaadhaan socho'uudha, dhugaa qabaachuudha. Maddi gammachuu keenyaa dhugaadha. Burqaan gammachuu keenyaa dhugaadha. Burqaan tokko gubbaarraa boora'ee taanaan kan gadi yaa'us ni boora'aa jechuudha.
Kanaafu maddi gammachuu ilma namaa maddi cimina ilma namaa dhugaadha. Kiristoos irraa adda ba'uu dhiisuudha. Waaqayyo irraa adda ba'uu dhiisuudha. Amaanu'eel irraa adda ba'uu dhiisuudha. Akkana taanaan borillee diinota keenya ni salphisna malee diinonni keenya nun salphisanii jechuudha. As kitaaba Iyyaasuu irratti akkaan walda karmii namni jedhamu tokko ni ture. Namni kun dhugaa goomsee ture. Haa ta'u malee sababa nama kanarraan kan ka'e Israa'el lammii Israa'elii keessaa namoota 36 oliitu diinaatiin booji'amee jechuudha. Diinaaf jilbeeffatee jechuudha. Maaliif madda gammachuu isaanii madda injifannoo isaanii waan booressanii jiraniif jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 21 gubbaarratti maal jedhee jira? Isma habahallau kileettuu wasalastuu qulqulluu Phexros gadi garagalfamee kan fannifamee dhugaadhaaf jedheeti. Beektonni hedduun hayyoonni hedduun lubbuu isaanii dabarsanii kan kennan dhugaadhaaf jedhaniiti. Haa ta'u malee dhugaan kan hin gallee fi garuu har'allee dhugaan eenyu jedhanii barbaadaa jiru jechuudha. Anaaf isin garuu dhugaa argannee jirra. Waaqayyoof ulfinni fi galanni isaaf haa ta'u. Dhugaa argannee jirra. Dhugaan keenya Kiristoos. Phiilaaxoos wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 irraa kaastanii yommuu ilaaltan Kiristoos dhugaa waan dubbateef dhugaa waan barsiiseef Phiilaaxoos namni jedhamu Kiristoosiitiin አማንኑ አንተ ንጉሶሙ ለአይሁድ እውነት አንተ የአይሁድ ንጉስ ነህን ዱጉማቲ ሞቲ አይሁዶታቲ ጀዴ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶሲቲን ጋፈቴ ቱሬ ጀቾዳ እኒ ገሩ ጋፊ ነመ ሁንዳ ዴብሱ ከንደንደውዳ ሃተው መሌ namni kun maal jedhe anta gooftaan keenya yeroo deebisu jechuudha anta tabe situ jedheeni jechuudha. Ati namoota muraasaatiif mootii na taasistee jirta. Ani garuu mootii samii fi lafaati. Mootii addunyaa guutuuti. Kiristoos kan du'e saba tokko qofaaf miti. Kiristoos kan fannifame namoota qooqa tokko qofaa dubbataniif miti. Namoota hedduufi jechuudha. Maqaa isaatti amaniin bishaan cinaacha isaatii burqe sanaan kan cuubaman hundumtu mucummaa isaa argatanii jiru. Argannee jirraa jechuudha hundumti keenyayyuu. Kanaafuu yeroo jedhe gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos jechuudha. Mintunu utu sadq dhugaammaa inni jedhe Phiilaaxoos gaafatee akka hubannu kan nu taasise waaqni abbootii keenya maqaan isaaf kan galatoomeef kan kabajamee nuuf haa ta'u. Egaa hundumti keenyayyuu dhugaadhaan jiraachuu qabna. Dhugaadhaan walitti qabamuu qabna. Adda addummaa ni qabna. Yaadni keenya adda ta'uu danda'a. Qooqni keenya adda ta'uu ni danda'a. Hariiroon keenya adda ta'uu ni danda'a. Adda addummaan keenya baay'atus tokko kan nu taasisu garuu amantaa dhugaa ni qabnaa jechuudha. Kanaafuu amantaa keenyaaf jenne tokko akka taanu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Dhugaan baraa hanga baraatti nu gidduutti kabajamee ulfaatee akka jiraatu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Wasadqanii taaga'ezakkamu dhugaan bilisa simbaastii dhugaadhaatiin deddeebi'aa jedhee kan nu gorse kan nu ajaje waaqni abbootii keenya Iyesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoomee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Wasadqanii taaga'ezakkamu dhugaan bilisa simbaastii. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።